Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee keessattuu warra Beeruut keessa jirtaniif ergaa tamtamaatiin qaba jechuudha. Isaa daftanii akka waliin geettan abdiin qaba. Gara isaatti osoo seenne dura warroonni birri jijjiiramtee wal qabsiistanii gaafii tokko tokko na gaafattaniif warri baankiidhaa qabdan homaa waan ta'uu natti hin fakkaatu. Kama jijjiiramte fudhatama. Iddoo seera qabeessa jira waan ta'eef jechuudha. Wanni kana ta'ameef warra birri dhoksatee irra taa'uuf akka baasuuf waan isaa karoora akkasii. Aniyyuu birri xiyyaa dhibbaa wajjin akkamitti osoo gammadee jiru ittiin of jajaa jiru. Akkanatti harka fashaloofte homaa gochuun danda'amu. Baay'ee ittiin waa hedduutti yaada jira yeroon biyyatti galee kaardii ittiin bitadha dafee akka sooshaal miidiyaa irratti deebi'uuf jedhee maazariidha birri dhibbaa kanaan waa hedduu bitaafi isin amma dhugaa isinitti fakkaatu malee birri dhibbaan maazarii waa hedduu bitee fi nan gammachiisa jedhee osoon yaaduu waan bitu keessaa buna soogidda qurufuudha ixaana sandala kororimaa kutaa kutura gabaa keessa bitamu kun kalaqamennumu osoo isaanan bitee maazarii xiyya gammachiisa jedhu akkanatti kun na jala duutee jirti. Akka boo'ichallee natti dhuftan kaleessa community kee jalatti isini barreessee jira. Homaa gochuu hin danda'amu of qabuu hin dandeenye baay'een gaddee birri dhibba harkatti qabadde. Dhugaa dubbachuudhaaf birri dhibbaa kana dhiifama na godhaatti isinitti himuuf waan dhugaa jechuudha. Birri dhibbaan harkaa qaba kanaan isiniin jedhe kana Itoophiyaadhaa fideen dhufne. Akkamiin argadde asumatti biyyuma kana keessatti argadde faarmaasiin qulqulleessuu deeme. Faarmaasii qulqulleessuu yeroo deemutti namicha wayii dawaa bitachuu yeroo dhufitti ati Itoophiyaadhaa naan jedhe hin jedheen birrii kana fudhu naan jedhe. Eessaa fidda jennaan maal si galchi bakka fide birrii fudhu naan jedhe. Ishii jedheen irraa fudhee yeroo nanni fudhee as deebi'u birri meeqa kuni naan jedhe mucaan mana keenya jechuudha. Birri dhibban jedheen dolaara moo fidi naan jedhe lakki dolaara miti birri Itoophiyaatiin jedheen jennaan dolaara dhibba jennaan dolaara itti fakkaate ittiin qayyarsiifachuu natti fakkaate waan isaa akkasii waa hedduun itti yaade kanaaf baay'ee ittiin of jajaa osoo hin jiru maazarii ittiin nan gammachiisa tokkoffaa kaardii ittiin nan bitadha jedhe osoo waa meeqa birri dhibba kanarratti yaadee jiru kun akkanatti qaamaa gochuu hin danda'amu na jala deemte akkasii hordoftoottan xiyyaa kaa wanni ani isin jedhu warri baankiidhaa qabdan uummata akka wanni si yaachisu hin jiru warri harkaallee qabaatanii haga ji'a sadiitti waan fudhatamu natti fakkaata jechuudha. Haga ji'a sadii akkas waan turu natti fakkaata. Kana wanni birrii kana fakkaatti. Karaa dhaamsa kiyya har'aatitti garuu yeroo dabarru warri Beeruut keessa jiraatan baay'ee rakkoo guddaan akka jiru ni beeytanii hundi keessanuu jechuudha. Keessattuu warri Beeruut magaalaa keessa jiraatanii dhugaan isin jedhaa jiraattonni gara biraa magaalaa Beeruut dhaquu jibbanii jiru. Baay'ee rakkoo guddaa achi keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kana yeroon isin jedhu konsolaan Beeruut ejensiin Itoophiyaa kan as keessa jiru yeroo baay'ee karaa peejii isaaniitiin poost ni godhan jechuudha. Hadda sa'aatii lama akkas addaan tursiisanii irra deddeebi'an poost godha waanuma kana jechuudha. Kanaaf lammiin keenya as keessa Itoophiyaadhaa dhuftanii as keessa jiraattanii hundi keessanuu of eeggannoo akka gootan bakka isaan hiriira itti bahan san mormii garaagaraa itti taasisan san dhaquu dhiisuu achitti argamuu dhiisuu wantoota garaagaraa isin mudachuu danda'a. Yeroo kun mormii taasisan waan nama bojuusu waan akkas hafuura yaasu tokko namatti darbatanii waan isa daayirektii argee osoo hin taane liividhaan ni dabarsaa televezyiinaan laala jechuudha. Isa namatti darbatan baay'ee rakkoo guddaa jira. Jiraattotummaan asiitu Beeruut dhaquu jibbaniiru. Lammatas immoo ibidda akka ka'e argitanii jirtanii. Kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootanii isin jedha karaa guddaarra bakka namni walitti baay'atu irraa yeroodha namoota mana keessanitti akka deebitan galgala jechuudha. Kaleessa malee kaleessa dura jechuudha. Asuma gaxaruma kana keessa nama afurtu du'ee bule jechuudha. Jiraattotummaan asii nama afur ajjeesanii bulan. Kanaaf rakkoo guddaa jira jechuudha. Isin ammoo lammiin gara Itoophiyaa keenya kan as keessa jiraatan sirriitti of eeggannoo cimaa godhachuu qabdaniin isin jedhaa dhaamsa kana isin dabarsuu dhufe akka waliin geessan abdiin qaba.